Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii chaanaalii Abarrash Tube akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kooti galanni rabbiif haa ta'u isinis nagaa fayyaa guutuu qabdanii abdii amantii guddaa isinirraa qaba akkasumas warroonni Abarrashiidhaaf maatiin taane seenaatiin maatii ta'a jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada warroonni maatii taatanii fi jirtan immoo galatooma hedduu tokko baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna akkuma kanaa dura jajjabeessaa turtanitti akkuma kaleessa dheengadda viidiyoo ishee ilaalaa jirtanitti ammas viidiyoo ishee ilaalaa fi isiniin jedha. Kaleessa dheengadda akkuma keenya hirmaachaa turte nu wajjinillee jajjabaattee hojjechaa turte jechuudha. Amma xiqqoo ishee sababii hojiitiin piroosesii garaagaraatiin xiqqoo nu biraa haftee jirti viidiyoo guyyaa guyyaarraan gadi hin dhiistu. Hedduu tokko garaa nama nyaatti jechuudha. Kanaaf jennaani kaleessa dheengaddaa akkuma isin beektanii adabbii jala turte alhamdulillah rabbil alamin amma immoo jala baatee jirti jechuudha. Hedduu tokko gammadeefii jira. Abarrashii koo baga rabbiin adabbii jalaa si baasisin jechuun barbaada. Maaliif kaleessa dheengadda akkuma keenyas hojjechaa jirtu shorxaan qabe jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokko adabamuun bareedaadha. Irraa barumsa fudhanna waan ta'eedhaaf gaafa namni tokko adabamu yookaan immoo booda deebi'u jechuudha. Wanta sararraa akka inni booda deebi'uuf jedhaniiti kan isaan adaban jechuudha. Hundumtuu waan hojii kamirrattiyyuu adabbii hin dhabdu jechuudha. Yoo seeraan hin hojjenne yoo seeraan hojjette immoo silayyuu adabbii maalii argatta. Kanaaf jennaani Abarrashiitiyya baga rabbi si baase jalaa siin jedha. Yeroo hundaa viidiyoo nan dalagadhe yeroon dhabee biizii ta'e baay'ee akkuma beektu biiziidha waan ta'eef hordoftoonni keessa akkuma beekanii hordoftoonni keessi hordoftootuma kiyya waan ta'eef isaanillee hin beeku jechuudha akkam biizii ta'e. Kanaaf jennaani hundumti keessanii warroonni maatii ishee taatanii jirtanii yeroo isheen viidiyoo gadhiifattu yeroo isheen dhuftee liivii seentu viidiyoo ishee daawwadhaa fi jajjabeessaan isiniin jedha. Viidiyoo gadhiifachaa hin jirtu duraallee viidiyoo tuktukiifaa kana viidiyoo garaagaraa kanallee acha guurtii ofisheetti dalaguu baattuyyuu binatti dhufanii laata viidiyoo kana fiddi jechuudha. Kanaaf jennaan inkaati sila rafaa oolte dhugaa rabbiin talli mana kana. Nawaamitti laata ani balbala cufadhee sila nawaamnaan kaameeraa nan dhaaba. Yaa rabbi keena baasi. Yaa rabbi sila rafaa oolte dhugaa. Anuun kaatu see viidiyoo dalaguutti ka'ee jennaani. Dhufte moola akkasii jajjabeessaa viidiyoo dalagaa fi akka isheen viidiyoo tuktukiirraa hin finne warroonni isinitti tolee dandeessanii xiqqoo firii argattanii viidiyoo waanuma ta'e piraankii mafaa walirratti dalaguu haa ta'u gaafii deebii kana haa ta'u piraankii mallee ishee irratti dalaguu haa ta'u viidiyoo dalagaaf isiniin jechuun barbaada amma haalli mijatee fi haala firii argattee hojjettutti viidiyoo tokko lama biyuun ishee gada deemuurraa baqa viidiyoo daqiiqaa 3-4 akkana yoo daladdanii fi hin ga'a baqa namni tokko lama yoo laalee fi biyuun ishee gaddeebi'aa gad du'aa hin adeemu nu biraallee hafaa hin deemtu jechuudha. Kanaaf jennaan hundumti keessaniyyuu warroonni ishee daawwattanii viidiyoo dalagaa fi akka isheen lammata tuktukiirraa hin finne jechuudha. Yeroo tokko seexanuma wayiitu nama suufanatti fakkaata jinnima wayiin nama rukutanaaf fakkaata. Tuktukiirraa hundi keenya yoo deemnee finna otuma adabbii beennu otuma akka inni adabee jiru beennuutu deemnee ammas kan biraatti daballa jechuudha. Baay'ee kun sammuun rukutamaadhaan jiru. Dhugaa rabbi sammuun rukutamaadhaan fakkaate. Kanaafiyyuu waanuma dandeenyu dandeettii qabnu yookaanis immoo beekumsa qabnu yookaanis immoo ogummaa qabnu waa tokko irratti hojjennee dhugaa rabbii milkoofna. Har'a yoo milkaa'u baanneyyuu bor milkaa'uu dandeenya jechuudha. Borii guddachuu dandeenya waan ta'eedhaaf har'a biyuun keenya xiqqaatee laayikiin keenya xiqqaatee yoo maal jedheyyuu sodaachuu hin qabnu jechuudha. Namni tokkos lamas yoo nu ilaale haa ta'u gadi na deemu ola deema malee gadi na deemu. Yoo warri kaleessa dheengaddaa nuuf ilaalanii ola deema malee yoo nama kan biraa bira ga'uu dhiisee yuutuubiin beeksisuu dhiisee maal jedheyyuu biyuun keenya gadi na deemu oluma deema. Tokkuma tokkoon haaluma namni tokko lamaan nu ilaaluun ola deema malee gadi na deemu jechuudha. Kanaaf jennaani yoo isinii danda'ame viidiyoo dalagaa fi isiniin jechuun barbaada. Isheniyyuu utuu dalagamee fi utuu dandeessi ta'eeti Abarrashiinii tuktukiirra teessi utuu haalli mijatee fi hin hirmaatti yookaan immoo haalli mijateef ta'e
tuktukii irra teessi dhugaa tuktukii irraa gadi hin buutu sira. Amma kan kunoo jabaan iyyuu akka itti qabee yuutuubii irraa gashee tuktukii irraa yoo achi ol deebisee gashee kanaaf iyyuu jajjabeessaa isiniin jedha. Mucayyoon baay'ee nama gaariidha, baay'ee amala qabeettiidha, nama hin dubbanneedha, baay'eellee bareedduudha. Bareedduu keessa kana jajjabeessuu qabduuni. Kanaaf jennaani hundi keessaniyyuu natti dhufaarti fakkaate yaa rabbi keentala mana kanatti onkoloonyaan itti taate. Deemtee balbala babbanti yaa rabbi kee maalsi godhe akkasii ijoollee makiyyanna daawwataa jajjabeessaa isiniin jechuun barbaade. Tokkommoo warroonni tokko irraa deemtanii viidiyoo fiddanii abarrashii qofaa miti kun abarrashiin adabamtee baate viidiyoo namaa tokko irraa fiddee wanta fayyadamtuuf jettee amma baatee jirti. Warroonni kaanii warroonni akka keenyaafaa bakka viidiyoon waan argine piraankii mafaa walirratti daddalagadhaa malee viidiyoo namaa deeftanii hin fidinaa, viidiyoo namaa hin maxxansinaa. Warra tokko irraa bakka kun amma nama yoo ta'e hedduu adabee ol deebisee jira. Yeroo ammaa kana sa'aatii guutuun hedduu tokko ulfaataadha. Sa'aatii yuutuubiin akka duraanii kennaa hin jiru, baay'ee tokko gadi buusee nama aarsaa jira jechuudha. Dhugaa rabbii ijoollee baay'een bakka sa'aatii kana irratti abdii guutatanii adabbiisaa osoo hin taane adabbii ji'a 3 guutee hin kaasa, garuu sa'aatii dhugaa rabbii kan akkas dachaa bakka nama boosisee booddee nama deebisuu jechuudha. Kanaaf jennaani viidiyoo bakka haa taa'u rakkoon qabu. Yuutuubiin waggaa tokkos lamas taa'uu hin danda'a. Natti fakkaate akka ijoolleen haasaanitti oduu dhagee gurraa qabu yoo irratti dalaguu baate waggaa tokko lamas taa'uu hin danda'a. Garuu viidiyoo nama ofiddee feefeeta ta'e homaa faayidaa tokko iyyuu qabu. Biyuun irraa achi ol deemee rukutee dooraan lalleessinii rakkaa'u faayidaan qabu jechuudha. Garuu kan faayidaa isinii qabu viidiyoo makeessanii birrii lakkaa'utti illee viidiyoo makeessanii haa xiqqaatu. Viidiyoo keessa yoo dalagattanii birriinsaa ilma lakkaa'a saantima 1-2 haa taatu lakkaa'a. Isheen immoo walitti coramtee dhufti. Amma kaanii amma guddatan sidaas 1-2 irraa jammaru malee ammuma kaanii amma doolaara nyaannaa miti jechuudha. Kanaaf jennaani natti dhufte jaartiitu jechuudha akka itti viidiyoolee dalaguuf hin qabu. Kanaaf hundumti keessanii warroonni viidiyoo tokko irraa fiddanii adaraa dhaabbadha. Duraanis dubbadhee dhufe anayyuu harka keessaa na nyaataa gaafa fiffiigee dhaqee fidu bakka akkuma tokko na fiffiisa jechuudha. Kanaaf anillee naqaam amma achitti nan agartanii naqu achiin humbaula nama qaddee mandarreessuun mandaran taanedha. Mandara arraba namaa balleessituudha. Waan gaarii irraan barattu waan mantaane achi keessa jira. Darbee sheekolii keenya akkasumas immoo ustaazota keenya waan gaggaarii barsiisan akkasuma qeesonni illee hin jiru. Warri peentan illee hin jiru kan waan gaarii babbarsiisan irra darbee hin jiru. Gaariinis akkuma jiru wanti badaanis jira. Iji keenya immoo jechuudha waan gaarii yookaanis immoo waan barumsa barannu naggeeffannu teenye. Bakka nama arrabsan bakka wal lolan sanatti fiffiinnaa malee bakka ta'anii nama gorsan yookaan barumsi jiru bakka yookaanis immoo warroota miskiina gargaaran hin dhannu hin baqanna. Dhugaa rabbii hin baqanna hin dhannu. Kanaaf jennaani tokko faayidaan qabu. Yoo dhannee barumsa keenya barannee wanta gaarii namni dubbachaa jiru yoo ta'e wanta gaarii sana irraa barannee yoo deebine malee tokko waan tokkoyyuu faayidaan qabu. Adabbiin qabu gara bakka jallinatti nama geessa malee gara barumsa waa tokko irraa baradhee jijjiiramaan hin jiru. Barumsa yoo barbaanne zuumiin jira, yoo barbaanne iimoon jira keessaan tuktukiin iyyuu qarayyuu barumsa achirratti barannu waan tokko sammuutti hinuun qabate ijoolleen koomentii jiraachuu ol barreessiti koomentii dubbiif nama barumsa baranna hin jiru inni barumsa barachuu barbaadan zuumiidhaan jira jechuudha. Amantiin nama kamiyyuu zuumiidhaan namoonni baratan jiru. Kanaaf jennaani abarrashiirraa barumsa baradhaati, abarrashiirraa barumsa fudhadhaati. Viidiyoo tokko fiddanii gadi hin dhiisinaa. Abarrashii qofa osoo hin taane warroota yuutuubii gurguddaa qaban iyyuu adabuutti jira. Warroota akka Fayyoo fa'aa ijoollee baay'eetu adabee beeksisarraa kaasee jira jechuudha. Kanaaf jennaani of eeganiitu yaa rabbi na eeguu jedhi waan ta'eedhaaf hundumti keessaniyyuu of eeggannoo cimaa godha. Of eeggannoo cimaa godha. Tuktuki irraa hin fidinaa isiniin jedha. Viidiyoo isinitti hin dheeressu jaartiniin natti kaatee jirti na waamte waan ta'eef waan na daawwattanii fi na dhaggeeffatanii fi hedduu tokko galatoomaa. Mucayyoo kan ammoo adaraa keessan jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Sagaleen koo badaan dhaga'amu fakkaata xiqqootti hin dabala jechuudha sagalee dhumarraa.
Kanaaf jennaanii hedduu tokko galatoomaadha. Laayikii, koomentii yaada qabdanii koomentii jalatti nu barreessaa. Laayikii gochuuf hin dagatinaa. Laayikiin immoo jajjabeessa waan ta'eef waan faana turtanii fi hedduu tokko galatoomaa. Taankii.